Akkasii isin mul'ata. Gahajiin gabarana maashaallah waa baay'eef keessaa qabdi. Dhumarratti dhaamsa nagaa dhaamsa salaamata uummata keenan jechuun barbaadaniif warra qaamaan isaanillee dhufee geggeesse warra hin geggeessinis nagaa jechuun ni barbaadanii sheeroliif godha waliif waliin gaha rabbi karaa nagaa isaanaa ofu nutis kunoo geggeessuudhaaf amma biraa deebi'uudhaaf deemna. Dhaamsa dhumarraa yoo jiraate inshallah isaan irraa fudhana garuu isin san dura dafaati sheer godha obboleewwan keenya kan meesha ayyee nama yoo geggeessan garannaa badhaasanii fi baga nagaa dhuftan mee waa jedhaa hordoftoota peejii Hasan ammallee irra deebi'ee baga nagaan jiraattan isiniin jedha. Egaa amma gara biyyaa deemuudhaaf dirree xiyyaaraa Jiddaa keessa jirra. Asirraa buunee deemuudhaaf gara biyyaa rabbi karaa nagaa nu haa galchu jennee warra nu geggeessaa jiran ka erga biyya eebbifamtuu tana ijjannee ijoolleen tamakkaa tajiddaa hawaasni keenya hundi isaan wajjin dhaabbatanii nu kaddamanii wallahi jaalala guddoo nu agarsiisanii rabbi kabajaaf jaalala isaanii haa dabaluu jechuu barbaada. Ummanni keenyallee bakka garaagaraa jirtan ka nu jajjabeessitan ka gammachuu kana keessa dogoggora xiqqoo naannoo kanatti uumamteen ijoollee teenya gaaga'amteef gargaarsa addunyaa guutuutti godhaa jirtan baga rabbiin isin jiraachisee ijoolleen tunillee baatii wajjin haasawaa turre bilbilaanii hamilee guddaa qabu mooraalii guddaa qabu hedduu garaa nama nyaatu kanaaf wanta eegaltan jajjabaatee akka itti fufu isinii dhaama. Kabraa hiree kanaan mufaatiin wanta ta'ee kun dhugaa dubbachuudhaaf hariiroo keenya hawaasa keenya gidduutti hedduu jajjabeessee jira. Hawaasummaan kun walii rifachuun kun waliin dhaabbachuun kun yeroo baay'ee yeroo galan qofa ta'a yeroo kaan immoo duuba deebi'a. Namni hundumtuu ima jettanii kana anillee akkasuma jedha garuu immoo hojiidhaan yeroo hundaa hiika adda addaa kennuufi dhiisnee kanaaf waan kana akka lammata deebinee duubatti hin deebine yeroo hundaa hariiroon keessan wal jaalalli keessan wal wajjin jiraachuun keessan walii quuqamuun keessan gaddaaf gammachuutti illee akka jiraatu dhaama. Egaa bakka jirtanitti ummanni keenya Jidda jiru, Makka jiru, Riyaad jiru, biyya kana keessa jirus ka biyya addunyaa biraa keessa jirus ka biyya keessa jirtanis rabbi nagaan hajjiitti isin haa deebisu umraa nagaa isin haa ta'u yeroo biraatiif illee hojjettanii jiraattanillee ka barnoota irra jirtanillee ka waan yaaddaniif niyyaan teessan jala jirtu keessa jirta hundumtuu bakka jirtanii milkaa'aa gammachuu fi milkii isinii hawaa galatoomaa jiraadhaa karaa nagaa deemaa jirra isinis karaa nagaa nuu jiraadhaa yeroo nagaa nuu qabaadhaa isinin jedha. Ayyee dhaamsa dhageentaniirtu dhaamsa ajaa'ibaattu dabre inshaallah akkuma isaan dhaamsa nu dabarsan kanatti karaa nagaa haa galanii nullee garaan nu badeera nama wajjin xiqqoosii guyyaa takkaame sakandii takka wajjin turan ofirraa gaggeessan namatti dhagahama nutti dhagahamutti jira rabbiin karaa nagaa isaanii haa oofu gaa isinillee du'aa godhaa fi obboleessi kiyya daqiiqa takka mee haasa'eeti sit dhagahameera. Xiqqoosii garatu babbadee obboleessi kennu hundi keenyaayyuu inshaallah. Ayyee namni bilbilu jirtan hin bilbilina. Inshaallah bilbilaan nu rakkisina hoodha kuwwan keessanii mee kiyya hoo keesseera laata. Inshaallah tontiyya laa hateetis nu bira nan gaafatan inshaallah. Kana fakkaataa kinoo akkanatti bifa agartan kanaan mataa dhungannee geggeessaa jirra. Isinillee du'aa godhaa fi obboleessi keenya kun akkanatti geggeessaa jira. Kana fakkaataa iddoo hujjaajni keenya hujjaajni Itoophiyaa itti jiru deemnee isaan geggeessina. Gara nagaa nuu galaa jenna waan biraa homaa hin jennu. Namni asirraa mootii hedduun nagaan nuu gala nagaan nuu deema. Isiniin jedhaa jiru waan ta'eef inshaallah nullee gammachuu nutti dhagahame. مجاهد أو الجاي من دال إذا متوال موبايلك شارجر الله ليش أنت ميلو؟ नहीं मोबाइल कनो उज्जैन निकले ना मार्केट न सल्ला बोर्डिंग की मसला